Ashama harkafuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gongomii karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gongomii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gongomu walitti maal gongomu akka biyyaatti guyyaarraa maaltu gongomama wali kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kottina waliin turan affeerraa kooti. Yaadaaf qeeqa qabdan komentii jalatti barreessuu hin dagatina. Viidiyoo kanas like subscribe gochuus na waliin tura. Ega qabxii tokkoffaa yookaan gongomii tokkoffaa Parlaamaan guyyaa borii taa'amu irratti Parlaamaan kun maal akka dubbatu fi akkasumas immoo guyyaa borii gaafilee ka'uu qaban jedhamee yaadamu irratti akkasuma qabxii gongomii keessatti argattu sarara darbee Itoophiyaa fi Eertiraa guyyaarraa oolmaa isaanii akkasumas immoo faannoo fi raayyaa ittisa biyyaa keessatti guyyaarraa lolli bakkoota garaagaraatti gaggeeffamee turedha jechuudha. Akkasumas Somaaliyaa keessatti yaaliin ajjeechaa Sheek Mohammed irratti raawwatamee jira jechuudha. Kanas kan raawwate eenyu akka ta'e qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Hanga xumura qophii kottina waliin tura. Egaa qabxii tokkoffaa yookaan gongomii tokkoffaa keessumaa Parlaamaan guyyaa borii taa'amuuf akka jiru keessumaa Finfinnee keessatti Parlaamaan guyyaa borii kan inni gaggeeffamu egaa dura bu'iinsa muummee ministeera Itoophiyaatiinidha jechuudha. Parlaamaan yeroo kamiyyuu kan gaggeeffamu. Kanaaf gaafilee garaagaraatu ka'a jedhamee yaadama. Keessumaa Parlaamaan kun yeroo muddamni garaagaraa Itoophiyaa keessatti raawwatamu yookaan qaamonni garaagaraa mootummaa irratti dhiibbaa yeroo geessisanidha Parlaamaan biyya keenyatti keessatti kan inni taa'amu. Kanaaf guyyaa boru Parlaamaan kan inni walgahii isaa gaggeessu yookaan immoo guyyaa boru gaafilee garaagaraa kan irratti ka'ame jedhamee keessumaa waa'ee Eertiraa fi Itoophiyaa guyyaa ammaa yookaan yeroo ammaa irra jiruu fi akkasumas immoo muddama Tigraay keessatti keessumaa Bugeetaachoo Raddaa dabalatee akkasumas immoo garee Dr Gabramikaal gidduutti uummanni Tigraay rakkoo hamaaf hanga guyyaa har'aatti saaxilamaa jira jechuudha. Kana keessatti gaaffiin garaagaraa akka ka'u beekamaadha. Kanaaf keessumaa waa'ee hulaa galaanaa Itoophiyaan argachuu qabdi moo argachuu hin qabdu kan jedhu guyyaa boru karaa Parlaamaa kan ragga'u ta'a jedhamee yaadamaa jira jechuudha. Kanaaf rakkoo guddaan keessumaa biyya keenya Itoophiyaa keessatti yookaan muummee ministeera Itoophiyaa muddama hamaa keessa akka jiru hunduma keenya iyyuu wal nu gaafachiisu. Keessumaa Itoophiyaa fi Eertiraan rakkoo ulfaataa keessa akka jiranii fi sadarkaa lolatti qophaa'anii akka jiranillee argamaati jira waan ta'eef kan ammoo saatalaayitiin addunyaa yookaan miidiyaan faayinaanshaali guyyaa darbee saatalaayitiin qoratee gabaasee jira jechuudha. Kanaaf keessumaa Parlaamaan guyyaa boru wantoota baay'ee akka raggaasisuuf akkasumas immoo gaaffileen ciccimoo kan ta'an akkasumas Tigraay keessatti rakkoo hamaan akka gaggeeffamaa jiru beekamaadha. Kanaaf keessumaa amma Bugeetaachoo Raddaa Tigraay gadhiisee Finfinnee akka jirullee hundumti keenya hin beekna. Kanaaf uummanni Tigraay ammas sodaa guddaa keessa akka jiranii fi wal qoqqoodiinsi akkasumas garee uummatanii aangoof walolaa jiraachuun wal nama gaafachiisu. Kanaaf Tigraay keessatti mootummaa yookaan kan amma yeroof Bugeetaachoo Raddaa bushaa jiran oguma Bugeetaachoo Raddaa aangootti deebi'amoo garee biraa yookaan immoo garee Dr Gabramikaal keessaa muudama fudhataniiti aangoo Tigraay yookaan uummata Tigraay bushu kan jedhu guyyaa boru Parlaamaa keessatti ragga'a jechuudha. Kanaaf keessumaati waa'ee asabii guyyaa borus wanta Parlaamaa keessatti ka'a jedhamee yaadamu jechuudha. Asab keessumaa Itoophiyaa adda bahee tureera yookaan immoo Itoophiyaa jalaa bahuun ishee ni yaadatama. Kanaaf Itoophiyaan immoo asab yoo deeffatte hulaa galaanaa akka argattu hundumti namaayyuu beeka yookaan immoo mootummaanis kanaaf yeroo ammaa Tigraay wajjiran Eertiraa wajjiran lola guddaa keessa kan inni jiru. Kanaaf Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuuf jalqaba asab deeffachuu akka qabdu muummee ministeera Itoophiyaa irra deddeebiin dubbachaa tureera jechuudha. Kanaaf guyyaa boru irraa kaasee asab kan Itoophiyaa miti kan jedhullee Parlaamaa keessatti akka ragga'u dubbatamaati jira. Kanaaf Itoophiyaan asab kana yoo deeffatte hulaa galaanaa akka argattu wal naman gaafachiisu jechaati jiru. Kanaaf guyyaa boru keessumaa Eertiraa wajjin erga wal dhabanii keessumaa immoo biyyoota ollaa wajjiran waa'ee hulaa galaanaa irratti Itoophiyaan walitti bu'uun yaadatama jechuudha. Keessumaa pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii wajjiran muummee ministeera Itoophiyaa wal dhabanii turuun ni yaadatama. Keessumaa garee biyyoota ollaa kadhatanii Itoophiyaa irratti ka'aa turuun ni yaadatama waa'ee hulaa galaanaa irratti. Kanaaf keessumaa guyyaa boru waa'een Eertiraa fi waa'een Tigraay muddamni naannoo Tigraay keessatti amma jiruu fi akkasumas immoo bakkeewwan garaagaraa Oromiyaa dabalatee akkasumas faannoo dabalatee bakkoota garaagaraatti nagaan dhabamuun keessumaa uummanni nagaan rakkoo hamaa keessa jiraachuu fi akkasumas immoo bakkeewwan garaagaraatti beelli hamaan Itoophiyaa keessatti raawwatamaa kan jiruu fi rakkoo hamaan illee ulfaata balaa namtolchee fi balaa uumamaatiin uummanni miiliyoonaan lakkaa'amu rakkoo hamaa keessa jira. Kun illee guyyaa boruu akka fala argatu amma dubbatamaati jira. Kanaaf guyyaa boruu waa'ee hulaa galaanaa dabalatee asab immoo Itoophiyaan fudhatti moo hin fudhattu kan jedhu Parlaamaa guyyaa boru irratti waan murtaa'u ta'a. Kanaaf wanta babal'aa kan ta'e immoo yookaan immoo yaada guyyaa boruu gaafilee Parlaamaa irraa ka'aniif bal'ina isaa qabadheen isiniif dhiyaadha. Qabxii lamaffaatti yeroo darbu Itoophiyaa fi Eertiraan ammas muddamni isaanii yookaan immoo
bakka waraanaa qopheeffatanii akka jiran illee gama lamaan gama Eertiraatiinis ibsi baheeru jira jechuudha guyyaarraa. Kanaaf keessumaa yeroo darbe rakkaasa saatalaayitiin akka ilaaletti gama lamaaniinuu lolaaf qophii akka ta'anii fi saatalaayitiin gama lamaan isaaniitiin kan laalle jeneraaloonni hundi qophii xumuranii ajaja qofa akka eeggachaa jiran gama Itoophiyaatiinis bahaa tureera jechuudha. Kanaaf guyyaarraa Eertiraan immoo ibsa isheen baasteen dippiloomaatota Eertiraa keessa jiran walitti qabanii kan isaanii mariirra gaggeessaa turan yookaan immoo Isaayyaas Afawarqii jechuudha guyyaarraa. Mariin isaanii kunis keessumaa dippiloomaatota kana wajjin kan isaan mari'atanii Itoophiyaan Eertiraa irratti lola hamaa banuuf waan jirtuu fi mootummoota addunyaa dabalatee giddu galeessa akka isaan godhaniif illee guyyaarraa dippiloomaatota wajjin mari'atanii yookaan jedhu ibsi galgala kana bahee jira jechuudha. Kanaaf dippiloomaatonni Eertiraa keessa jiraachuus yeroo madhiyyoodha kan dhagahamaa dhufe akka dippiloomaatonni Eertiraa keessa akka biyyoota warra kaanii baratamaa miti yookaan immoo achi keessatti gahee guddaa waan taphataniin fakkaatu. Kanaaf qondaaltota Eertiraa bakkeewwan garaagaraa jiru dabalatee akkasumas immoo dippiloomaatota Eertiraa keessa jiru dabalatee guyyaarraa mariin guddaan taa'amee jira Eertiraa keessatti. Mariin kunis keessumaa Itoophiyaa wajjin wal gaarreeffannaan akkuma turee fi meeshaa garaagaraa qopheeffatanii daangaa irratti keessumaa wal qoodinsa yookaan immoo waa'ee hulaa galaanaa irratti muummee ministeera Itoophiyaa fi Isaayyaas Afawarqii wal gaarreeffachaa turuun ni yaadatama. Wal gaarreeffachuu irra darbee immoo amma daangaa irratti wal eeggachuuf amma immoo dhukaasa walitti banuuf sadarkaa olaanaa irra yeroo gahan kanatti guyyaarraa dippiloomaatota Eertiraa keessa jira wajjin Isaayyaas Afawarqii mari'atee jira. Kanaaf sodaa guddaa akka qaban amma gama Eertiraatiin sodaan akka jiru gadi bahaa jira jechuudha. Kanaaf guyyaa guyyaatti walgahii gaggeessu akkasumas marii taasisuuf akkasumas immoo Itoophiyaa sodaatanii waan jiran fakkaata. Kanaaf sodaan isaanii dubbatanis bara obbo Mallas Zeenaawii aangoorra turan sana keessatti loltoonni Itoophiyaa Eertiraa qabatanii akka turaniif akkasumas immoo lolli guddaa yeroo sana akka ture waan beekanii fi lolli miilana karaa muummee ministeera Itoophiyaa nu mudachuu danda'u rakkoo guddaa fi uummata nagaa gaaga'uu danda'a waan ta'eef mariitti akka galanii fi sodaa guddaa akka qaban illee guyyaarraa dippiloomaatota kaasee mariin gadi bahee mul'ataati jira. Kanaaf lolli isaanii araaraan xumuramaa moo dhuguma lolli ta'ee Itoophiyaan immoo asab kana fudhattee hulaa galaanaa argatti kan jedhu yeroon kan deebisu ta'a. Qabxii sattantu yeroon darbu faannoo fi Itoophiyaan faannoo fi qabxii koo sadaffatti yeroon darbu faannoo fi raayyaan ittisa biyyaa bakka ta'an garaagaraa keessatti lolli hamaan gaggeeffamaa jira jechuudha. Kanaaf guyyaarraa keessumaa raayyaan ittisa biyyaa ibsanni baasee keessumaa shawaa keessatti faannoo shawaa keessa jiru guutummaa guututti rukunnee barbadeessineera kan jedhu gama raayyaa ittisa biyyaatiin guyyaa har'aa bahee jira jechuudha. Kanaaf ibsi kun walirratti haa bu'u malee guyyoota darbe akkasuma ibsa baasanii Baardaariif Goojjam keessatti kaampii warra mootummaa yookaan kaampii raayyaa ittisa biyyaa irratti miidhaa guddaa qaqqabsiisee jiraachuun ni yaadatama faannoon jechuudha. Ammas guyyaadhaa kan isaan ibsa isaan baasan raayyaan ittisa biyyaa shawaa keessatti bakkoota garaagaraa keessatti faannoo harka kennachisne yookaan immoo faannoo rukunneera kan jedhu ibsi isaanii jira jechuudha. Kanaaf keessumaa immoo erga muummee ministeera Itoophiyaa guyyoota lama dura Baardaar imalee booddee faannoon hin jiru kan jedhu erga inni dubbatee booddee akkasumas Daani'el Kibriit erga girrisa jedhee faannoo arrabsee booddee immoo faannoon wanta humna godhachuuf dudubbachaa jiru fakkaata. Kanaaf keessumaa biyyoota garaagaraa warreen jira warreen faannoo gargaaran isin humna hin qabdanii akkasumas immoo isin lolaan jirtan kan jedhu ibsi waan baheeruu fi kanaaf yeroo gabaabaa keessatti lola cimaa banuuf jirra kan jedhu faannoon guyyaarraa ibsa baasee jira jechuudha. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti nuti humna yookaan immoo gochaan argisiisnee humnaan ni goolamna kan jedhudha faannoon guyyaarraa ibsa baaseera. Kanaaf bakkeewwan garaagaraa keessatti faannoon akkuma jirtu ta'ee gara guyyaarraa raayyaan ittisa biyyaa shawaa keessatti barbadeessineera faannoo kan jedhudha. Garuu immoo faannoon ibsasaa erga raayyaan ittisa biyyaa baasee booddee ibsasaa baasee booddee immoo faannoo yeroo gabaabaa keessatti tarkaanfii guddaa inni fudhanna kan ammoo ijaan argitu kan jedhu ibsasaa keessatti mul'isee jira. Kun hin ta'amu hin ta'u kan jedhus walumaan kan laalu ta'a. Isa dhumatti yeroon darbu Somaalee keessatti keessumaa Alshabaab guyyaarraa tarkaanfii fudhatee jira jechuudha. Keessumaa Sheek Muhammad Hassan irratti yookaan immoo pirezidaantii Somaalee irrattidha jechuudha. Kan inni Somaaliyaa irrattidha jechuudha. Rukuttaan kun yookaan haleellaa yaalii ajjechaa kun kan raawwatame guyyaarraa garuu yaaliin ajjechaa Alshabaab raawwate kun lubbuu Sheek Muhammad Hassan kana ajjeesu yookaan immoo lubbuu baasuu hin dandeenye garuu miidhaa guddaan konkolaataa isaanii akka gahellee dubbatamaa jira. Garuu lubbuun isaanii oolanii jiru. Egaa Alshabaab dhokatee bakkeewwan garaagaraa keessatti namoota nagaa akkasumas immoo bakkeewwan mana barnootaa irraa kaasee bakkeewwan garaagaraatti nama ukkaamsootiin kan inni beekamu yeroo darbe akkasuma muummee ministeera Itoophiyaa Somaaliyaa yeroo isaan deeman yaaliin ajjechaa irratti raawwatamuun yookaan dhukaata irratti banuun ni yaadatama. Kanaaf guyyaarraas akkasuma pirezidaantii Somaaliyaa Sheek Muhammad Hassan irratti yaaliin ajjechaa Alshabaab irratti raawwate garuu hin milkoonee fi lubbuun isaanii hafaniiru jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa qophiin kun gummii guyyaarraaf qabadhe kana hanga ammaatti daawwataa ture. Qophii kana qopheessu hanga xumuraatti waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Qophii kun gummii biraan hanga walitti deemtu immoo qophiilee Horni Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.